Yooyyaa akkam jirtu qophiin keenya galmee Yooyyaa akkam jirtu qophiin keenya galmee seenaarraa jedhu eegalee jira. Maarree qophii keenya akkuma waadaa galleen galmee seenaa torbee kanaatiin seenaa tokko simbiraan ga'uudhaaf jaalanne. Artistii beekamaa qabsaa kan ture yeroo hedduu gurra keenya keessa sirboonni isaa kan deeman walaloon sirba isaatii gurra namaa qirqeersuudhaan ergaa gurguddaa dabarsuun kan beekaman sirboota isaa kanneen akka sarbamne, seenaa dhaabbataa, hin deemaa, biyyaan ba'uu, galmee seenaa, hiriyaa, ijoollee ayyaa, ni milkoofnaa, tanin filadhee, yaa rabbi galanni kee jedhuun hedduu kan beekamu keessumaa yeroo hedduu namoota hedduu biratti sirboota garaagaraatiin kan beekamu aartist Osmaayyoo Muusaa seenaa galmeetiin ilaaluuf jirra. Galmee seenaarraa. Aartist Osmaayyoo Muusaa baatii amajjii bara 1967 abbaasaa obbo Muusaa fi haadhasaa Faaxumaa Abdullaa irraa ba'aa Oromiyaa magaalaa Harummaatti dhalate. Aartist Osmaayyoon gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama waaqni uume hundaaf qabaachuudhaan nama beekamu ture. Aartist Osmaayyoo Muusaa mararoo fi jaalala saba isaaf qaburraa kan ka'e jiruuf jireenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoof dabarsee wareeguudhaan hawwisoo caffee gadaa fi baandii gadaa Oromoo keessatti sabboonummaa fi weellisummaan baroota dheeraaf tajaajilaa tureera. Oromoon qaamaan isaan beekuu fi kanneen walleessaa kaasettarraa caqasan yeroo hundaa imimmaantu isaan dursa. Sababni isaa maaliif akka ta'e kan beekan Oromoota falmaa bilisummaa irra jiranii fi kanneen jiruuf jireenyaan waanjoo gabrummaa mootummaa Habashaa jalatti kufanii jireenya hadhaawaa dirqiin dhandhamsiifachaa turan qofatu beeka. Kanatti dabalee amalli artistiin kabajamaan kun wayitii lafarra turetti qabu kokkolfuun taphachuu fi kabajaan nama simachuunsaa yoomillee ija hiriyootansaa fi Oromoota qaamaan isa beekan jalaa hin badu. Aartist Osmaayyoon bara 1987 Abdii Mohaammed wajjin hojii muuziqaa qindeeffatee shaakala xumuree albama tokkoffaasaa mana muuziqaa Joolii kan jedhamutti gurgure. Garuu albamiin isaa osoo gabaarra hin ooliiniif sirni gittaa bittaa dargii barbadaa'e kufe. Albamni isaas achumaan cilee bishaan buute ta'ee dura hafe. Bara 1991 eega dargiin kufee booda waamicha addi bilisummaa Oromoo yookaan hummoo ABO'n aartistoota Oromoo hundaaf godhe kabajuudhaan aartistii Osmaayyoon aartistoota baay'ee wajjin kaayyoo bilisummaa irratti hundaa'ee akeeka siyaasaa kallacha qabsoo uummata Oromoo kan ta'e ABO fudhatee hawwisoo caffee gadaa wajjin magaalaa Dadar keessatti gurmaa'ee qabsoo itti fufee yaadannoodhaaf seenaa hojii isaa kan gaafasii keessaa bilisummaaf imimmaan ijatoo wal maraa obsee sirraa hafuu nin dadhabe garaa sidabee injiraadhu biyyatoo Oromiyaa kan jedhamutu keessatti argama. Sirbi Osmaayyoo sagaleen isaa laayyoo alalaasaa ture. Uummata Oromoo baay'ee garaaroo raasee qabsoof kakaase. Bara 1992 erga mootummaan ce'umsaa diigamteen boodas aartistii Osmaayyoon sirboota siyaasaa uummata Oromoo jajjabeessanii fi haamilee cimsan wallisaa tureera. Albama lammaffaasaa Nuyaamti kan jedhu bara 1995 magaalaa irraa akka oolchetti bara 1996 keessaa shira wayyaaneetiin sarbamee qabamee hidhamee waggaa 8 guutus mana hidhaa Ziwaay keessatti jireenya hadhaawaa dabarseera. Bara 2004 keessaa
akka mana hidhaa Zuwaayii gallakkifameettis ji'uma sana keessa albama sadaffaa hidhaa fi ajjeechaan haamileenuun cabsuu mata duree jedhuun baase. Gochaan isaa kunis aartisti Usmaayyoon